yeroo kamuu taanaan saba isaa wajjin dhaabbachuun sagalee oliif ta'uun ni jirra jechuun yoo sangoone qofa. Nuti akka nama biyya namaa keessatti baqatee jiraattutti sagalee uummata keenyaaf ta'uun deeggarsa barbaachisu gara diinagdeetiinis godhuun nurraa waan eegamuudha. Yeroo ammaan kana akkuma beekamu wanti deemaa jiru hedduun namaa quba qabdan. Garuu waan tokko tokko sirriitti illee nuuf galanatti hin fakkaatu. Namni mana kana iddoo kana dhuftanii as jirtan dubbiin tun hanga akka isinii galtu hin beeku. Waa hedduutu deemaara dhiiroo. Waa hedduutu deemaara Oromoo. Maatiin hidhamtoota siyaasaa qofaa miti. Akkamiin akka nyaachuu dadhabanii yeroo ammaan tana almost maatiin hidhamtoota siyaasaa illee hanga rasmaatii keessa jiran. Hedduun isaanii miidhamanii jiran. Ji'oota torban darbaniif gadi ba'anii waa dalagatanii hin beekani. Oromoo dubbii warra hidhame qofaa osoo hin taane dubbiin isaan ittiin gaafilee isaan sadeen gaafatan keessaa maatii kennaa fi qabannaa yookiin ammoo ilaalchi mootummaan maatii kennaaf qabu asirraa oka jedhe kanneen akka Baqqalaa Garbaa kanneen maatiin isaaniillee baankiin isaaniillee hangar'aa irraa cufamee jiru. Mee Oromoo maatiin kun akkamitti akka jiru mee yaada. Kanaaf Oromoon eessumattuu yoo galtan asiillee yoo galtan as dhaabachuu qofaa miti. Maatiin kun eenyuun qaba jedhaallee of gaafadha. We are not here just for the sake of prisoners. We are here to stand with their families too. Akkuma agartan yeroo ammaan kana maatiin hidhamtootaa kun ilmaan isaanii mootummaa kanaan toorchi ta'a miidiyaa garaagaraa irratti yoo dhufan walgahii garaagaraa irratti argamanii yeroo isaan yaada kennan nama rakkisa, nama dhiba. Hidhamtoonni siyaasaa kun maaf hidhaman kan jedhu Oromoo ofitti himame. Hidhamtoonni kun sababa isaan hidhamaniif bakka takka isinii tuqa. Maaf mootummaan jara kana sababa barbaadee hidhe. Abiyyi Ahmad haasawa isaa keessa waa jedhee ture. Warroota nu deeggaran daran kaayyoo keenya warra nu mormutu beekee jedhe. Warri isaan deeggaraa jiran keessattuu ilmaan Oromoo maaliif Abiyyi Ahmadiin akka deeggaran hin dabalatu. Hin beekanis quban qaban. Wanti isaan jedhan yoo gaafatte ka Abiyyi nun kaaduu qofa jedhan. Maaliin amantee jedhan Abiyyi nu akkata jennee hin amannu. Kanaan ala hooggansa OPDO jabaan deebisii deebisu tokko hin qaban. Oromoonni ce'as gaawwan quban qaban. Gaafiin Oromoo takkallee hin deebisu. Qabeenyi Oromoon abbaa qabeenyaallee ta'uu hin danda'u. Waa hunda hidhanii jiran Oromoo. Guyyaa dheengaddaa warshaa tokko Hojjam keessa eebbisan warshaa zayitaa. Shira warshaa zayitaa san keessa jiru Oromoollee ni barsiisa. Oromoo maal akka godhuuf yaadan. Carraa kanaa warri biyya jirtan. Warshaa sanirraa zayita bahu akka biddee hin nyaanne. Warshaan sun warshaa sumbii ilmaan Oromooti Abiyyi dhaqee eebbise suni. Warshaan sun warshaa baaqessuudhaaf zayita expired ta'e biyya alaa irraa galcheet maqaa isaaniitiin gurguraaran. Achitti ammoo summii sabaaf sablammootaa fi hayyoota Oromoo ficcisiisuudhaaf warshaa zayitaa uummata dhaabbate Oromoo. Isinii haa galtu. Qabeenya Oromoo jarri kun wanti isaan argan gaafiin Oromoo akka hin deebine argan. Har'a ganama maal jedhanii jedhan? Har'a ganama Jawaar Mohaammed namoota bira dhaqan bira gaafiin Oromoo takka hin deebinetti namni saree ofii qabullee waa itti darbaa jedhee jedhan. Saree waa itti darbaa jedhe jedhan. Waa kennaafii jedhe jedhan. Garuu mootummaan kun Abiyyi Ahmed bilchiginnaan uummata Oromootiif wantuma hanga saree kennanillee gaafiin Oromoo takkittiin illee hin deebine. Bakka gaafiin Oromoo kabajaa sareen qabdu hanqattetti gammadaa kolfaa garaa beelaa gadaan tuuna malee bakka gaafiin Oromoo hin deebinetti bakka uummanni Oromoo salphatetti bakka Oromoon gaafiin isaa gurri isaa dhagahamuu didetti nyaadhaadhaaf hanga nutti dhuftani deemtaniitiin isaan bira dhaqxanii
jarri kun badiin qabanii gadi dhiisaa osoo jettanii wayyaadhaadha kan jedhan. Kana ergaan isaanii hayyoonni kun nama muraasa qofa maqaa dhoofna malee hanga nama 50 oliiti. Warroonni hangara istiraayikii keessa jiran garuu akka fakkeenyaatti kan nuti maqaa yaamnu nama muraasa. Hundi isaaniitu ergaan isaanii tokkoof tokko. Yaa Oromoon qabsoo siyaasaa Oromoo keessatti wanti himamu shiniggaan lafa seenaa jedhamee himama. Hayyoonni Oromoo kun amantiidhaan gargar hin baanu jedhanii yeroo isaan itti dhumatan hoggansa adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Hundi isaanii bakka tokkotti tokkummaa Oromoo agarsiisan. Guyyaa dheeratti Oromoon walitti dhufanii sangaa tokko waliin qalanii waliin nyaatan kan biyya keessan keessatti amantiin garaagaraa waliin nyaachuu hin dandeenye tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf jecha. Har'a hayyoonni keenya kun hundi isaanii kutaa ganda lagaa fi amantiidhaan osoo waliin qoonne dhaaba addaa garaagarummaa dhaabaa qabanii osoo adda waliin qoonne hundi isaanii waliin ta'anii kan miseensa dhaabaa ta'ellee kan miseensa dhaabaa hin ta'ellee garaa beelaatiin yeroo nyaata guyyaa 13 lagatan tokkummaa Oromoo kanaa ol wanti namatti himu maali? Isaan kun yoo dhumatanillee wanti isaan Oromoo dhaabaa jiran Oromoo tokkummaa keessan jabeeffadhaadhaan. Oromoo tokkummaa keessan malee wanti isin baasu hin jiru jabaadhaadhaan. Tokkummaan Oromoo bifa kanaan cimuu qaba. Abadan diin ergamtoonni nafxanyaa Oromoo amantiidhaa fi Oromoo lagaan adda qooduu akka hin dandeenye eenyullee beekuu danda'uu qaba. Abadan yoomillee taanaan Oromoon kaayyoo nafxanyaa yookiin ajandaa nafxanyaatiin mataa gadi hin qabatu. Yoomillee taanaan Oromoon ajandaa nafxanyaatiin adda qoodamee qe'ee isaa keessatti ilmaan nafxanyootaa filannoodhaan uf qopheessa. Oromoon filannoodhaan ala bahee qe'ee isaa irratti hin jiraatu. Ni jiraata. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo. Filannoon ala godhamanii. Ilmaan nafxanyootaa. Oromiyaa keessatti. Filannoof deemuun. Abadan. Dhumneet. Banna malee. Hin danda'amu. No election. Without representation. No election. Without representation. No election. Without Oromo. No Ethiopia. Without Oromo. No Ethiopia. Without Oromia. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Free Jawar Mohammed. Free Bakala Garba. Free Hamza Borana. Free Abdi Ragasa. Free Gammachu Ayana. Free all Oromo political prisoners. Abiy must go. US. Stop supporting the killers. US. Stop. Funding. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a butcher. Free Oromia. Free all of us. Free all of us. Free Ilman Oromo. Mal barbaanna. Bilisumma. Nuti eenyu. Who are we? No justice. No justice. You say no peace. No justice. No peace. No justice. No peace. No justice.
fitno. Isin naa fixxu. No justice! No peace! No justice! No peace! No justice in Oromia! No peace! No justice in Oromia! No peace! No justice in Oromia! No peace! Who are we? What do we want? Justice! What do we want? Justice!